geeffachuu danda'u qaba. Jabaa fi abbaa jabeeffata. Bayyanachuu qabna. Nama isa kabaje nama isa kabaje inuma kabajin. Namni harargee maaree okay akka akkas taane akka akkas hin ta'in garsiistanii jirtan amma duras garsiisnee jira amma duras geela caalaa nurreetti agarsiisnee ture. Geema deengadda micoon taphattee gartanii turte akka isaan gurguddoon feemosonni isaan feemas ijaaniin miliyoona foloo qaban beeksisanii turan micoon tashannafamtee turte. Saniifuu kana dandeettii ni qabdan dandeettii ni qabna waan kana tokkummaa irratti akka caalaan jechuu jiru sani. Talamada michuun michuu jaanun kun yaada lama kaasee ture. Seenaa mana isaanii keessatti hamaraataa kan ibsa ture sani namni waa qabu namni mataan isaa banaa wayirraa barata. Talamada qondoon abbaadhaa biguddiyatti. Dubbiin tuni bakka itti deemtu ergaa qabdi ergaa san namni hundinuu laaluu qaba. Asli eenyu asiin gee hawaasa Oromooti. Hawaasni Oromoo asiin isa gahee as deebi'ee gizee isaan gubuu barbaade waan godhuu qaban isaan hundi beekan isaaniif dhisa. Tanaan jaa ammoo namni tokko haasawaa isaa ol qaqqabuun isuma haasawuun kun isaa ol qaqqabuu taati ni beekta. Jira salphisuun jalaa callisuu jaan beekta. Saniifuu ol hin qaqqabina inni deebisaan isaa wooma lama. Hawaasni Oromoo waan godhu beeku waan godhaa. Iske dubbiin ta'eeti. Diyaaspooraan kun bar gurubbii qaba. Gurubbii giiftar akkatti itti naman jokkaru kana gosti faamilii jedhanii taayigar jedhaniiti walitti dhufanii maallaqa walitti bubuusanii giiftii kannan. Amma ijoolleen tajaajila biyya baatanii guutuusii yoo jaaramte. Sabboon akkamii Wautii gootu abdii qaba. Dirree welcome Habibi. jirta akkamii akka jirta asii baran ijoollee xiqqoo keessee dheedheere fadhii. Profaayila jijjiirannee bar. Okay. Qabsoon teetu yoom dhumatti koo yoom dhaabbatteedha bara. Qabsoon tiyyaan hawaasaan dammaqsu jiraati kam dhaabbatte hawaasni dammaqee ni garta. Hawaasni yoom dammaqee yoom waan kana ofirraa bilisuma yoom baata yoom bilisoomta jechuu kiyyeeju. Bilisoomne jirre bilisoomne uummata dammaqee qaballi gale ni gartooti uummata keenya uummata guddaa. Harargeen ilaa ati daaspooratti waliigalte sadaqaa irraa kunne ati giiftii bitadhu haaslee kan emma kalma biyya. Koppai sadaqaan harargee raabsee ni jiru. Obboleessa kiyyaan diyaaspooraa mootummaa biyyaa baase an mootummaa baqadhee saaraa meeqa bishaan meeqarra qaxxaamure wanni giiftii bitee namaa kennu maraattu obboleessa kiyyaa. Booda kam taatee mucaan gaheetan kan nuti amata meeqa gabbar qonkoo guurnuun kun. Mucaa kana sabboona adii sitti munaafati goota nyaallee bara. An wanni sirraa dasnee dhubeeta nama faallaa kee deemullee inta qabbaltaati. Kun faallaa kee deemettee jibbitooti nama wanni sirraa dasnee dhugusee baay'ee gisee silaa. Namni amma nama disrespect isa godhu wajjin naasa'uun jaalatu mara wajjumaan naasa'u. Sabboona dirree kam jirta nagaa? Akkam dabbara. Tureetiin dhufee galatooma yaa'u nama anis tureen jira nama hedduu ture hundi keessan ulfaadha. Injiinarri biraa dhaabbannu waan dandeenyuuni. Haasiliidha waa'een asiliidha waan haasamee dhumuu miti. Harrummaan isaa hattummaan isaa harrummaan isaa ifa malee nama wallaaluun isaa ifa galaadha. Sabboona aniin baha bakka walitti deemna rakkoon qabu geema injiinarri qubaa qabaannu injiinarri biraa dhaabbannu akkam jettan? Aye, ulfaadha bakka. Sabboona mana nu banii dhufna anis xiqqoo hin godha. Aye, galatooma ulfaadha. Immoo nuti qeerroon sababa bosonatti gallee haadha hiyyeessaa boochisuu dhiibne sababa immoo intala durbaa qabnee gudeennee miliyoona gaafachuu dhiibne mee waan godinni biraa godhe fokkuu yoo gochuu dhiifne malee nuti jimmaan maali wanni nuyi
Oromoo irratti goonee Oromoo biratti balaaleffatamnu. Ati immoo isa jalqabaa aanaa keetiif ganda kee akka Jimmaa taate ergixanyaa naa ibsii ka'ii deebii kana naa deebisi. Gaariidha obboleessa koo galatooma fayyaa ta'e. Aanaa kiyyaa fi ganda kiyyatti hin rakkatinii an Jimma sana boodumarra geessaatiuma rakkoon qabu. Jimmaan fakkaatu beektee Jimmaan taanii haasa'uunii fi Jimma maqaa balleessuu wal adda. Loqonni kee Jimma natti fakkaataa hin jiru soori. Yoo barbaadde dhaga obboleessa kiyya yoo barbaadde loqona Oromoo kutaa 11 hunda kun dandeetti dhabar. Kutaa Oromoo 11 taasisuu danda'a akka barbaadde. Amma keessa Arsii ta'uu danda'a, amma keessa Harargee ta'uu danda'a, amma keessa Jimma qulqulluus ta'uu ni danda'a. Sirratti rakkatin ati, sirratti rakkatin. Gaafii keetiif maaliif boodatta? Ati Jimmaa, sorry, ati Jimmaa. An Jimma Jimmaa aanaa kami? Tigimoodhaan. Tigimoo ganda kam? Gaattan. Okay. Akkasii wanna nama isiniin jechuu barbaade. Nuti ayyuu hoogganaa hayyuu waan qabnuufu du'aan raafneet yeroo sana tooftaadhaan waan jiraanneedhaafu hoogganaa keenya yeroo sanaatu akka nuti wareegaman kaffalles nu hambiseeti jenne malee lakkii badiin qabnu jette. Badiin guddaan bakka kana jira. Bar lubbuun hin duuti bar. Rabbi gaafa si uumu ilma duutaa bar. Waree falmattee seenaa dhalootaaf dabarsitee duunii fi sodaattee akka kanatti dhaloota jenereeshinii sodaata lafa keessee bira dabruuni seenaan akkanatti ekeraa kan kee lafa loltetti gabbaanee lolannee hanginume dhumee bar lubbu hin duutaa bar waggaa 100 teessus 80 teessu ilma duuta guyyaa du'a raaftu tokko hin jiru beekan. Silaa seenaan kun dhaloonni kun akkana lunnan ta'u akka kee kana karaarraa badee dhamayeeti waan itti fakkaate hundanaa sa'u seenaa ofii beeka gootummaa qaba akkasitti falmataa jechuudha. Acharraayyii wanni kun nu qabatee jechuudha obboleessoo. Akka karaa biraa immoo maal jette gaafii kee kan lammataa nuti qeerroon wanni bosona gallee dhalaa gudee. Bishaan dhugi jaallataa. Dhalaa gudeennee nama rabbi jedhu. Beeka badda gaafii. Kanuma jaallataate kanuma jaallataate. Anu fikir waraana nan gaafadhe namicha kana dhiisate. Jaalkaayyoo. Ati jaala kiyyaatti booda deebiftaa fi dhiisate. Booda deebiftaa fi ilaallatu. Ana gaafate booda dabaltaa fi suuta hidhate. Ilaal. Oromoo keessattuu ijoolleen keenya Jimmaa dhaggeeffadhaa. Rabbii isin uume sodaadhaa ija banadhaa. Akka horii nama jalan deemina. Isin nama bar rabbiin sammuudhaa waliin isin uume bar. Ilma nama onni na arsii akkasiin na gubu kun barre. Baran saba sana keessattuu ijoolleen si moggaatiraa goota ture uummanni sun hin beeka. Keessaan dhaladhee hin beeka bar. Akkamitti akka falmanne duraa hin beeka. Uummanni sun maal ta'ee dhadhamee akkana ta'ee namni itti taphataa. Ani eegan biyyarraa deeme bubbulee dhiifama naa godhaati. Amma uummanni sun maaluma ta'ee akkas ta'ee ani hin beeku naaf hin galuwan. Garuu wannan isinii dhaamu. Fuujunjulli abbaa faatiin beekamne kaleessa bakka dhuftee hin beekamne maqaa keessaniin dhufteeti akkana namatti taphattee dachii biyya sanaatiif uummata sana balleessina akka hoolaa jala yaatanii hogguu deeggartan. Tasuma isinitti dhagahamu isa kana wanni dhiigana dhaabuwan isa kana wanni na aarsuwan fuujunjilli waan Oromummaa iyyuu hin beekne waan Oromoon taates hin beekne saayikooloojii Oromoos hin beekne qorqalbii Oromoos hin qabne isin gooyoomsitee waan ani keessa dhaladheedhaaf akkasina godhan jettee achi deemtee abashaadhaan waan biraa jetti isin bira dhuftee waan biraa jetti akkamitti jambananneesi. Akkamitti jabanatanii ilaalle kakiyya kana dhiisi kan kana dagadhu na dhiisi waan kiyya kana akka ilma namaa tokkotti akka rabbii nama godheessu uumetti gattaa itti yaadi. Inni taraanuu keenya akka taraa dubbanna daqiiqaa lama qofan dubbannu maal jechuudha. Hoogganaan mana kanaa seeraan maatii irratti qabaan jiru. Anallee na buusi. Nambo anallee na buusu barbaade. Daqiiqaa lama yookaan daqiiqaa tokko nuu kenni kaa. Sa'aatii dheeraa haasa'uun nus hojii qabna waan ta'eef haasofnee xumurree deemnaaf dhiifama. Eshi Kaalid gaafii isaa deebiseefi Kaalid deebisee hafe tokko jara wal mormaa ruubar. Bar gaafii koo naan deebifne uzee fi gorsa haara malee deebise hin qabu. Wama godinni biraa hojjetanii nuti hanqanne tokkotu hin jiru beettee. Har'as ta'ee kaleessas. Waa tokko qooda Oromoo keessaa hin qabne ofirra taa'isitti dhaggeeffadhu. Waan tokko gumaachine qabsoo Oromoo keessatti namni muraasni jiran namni qubaan lakkaa'aman hin jirani bar. Namni qubaan lakkaa'aman si lakkaa'uu danda'a akka Oromootti.
qoodi nuti qabsoo Oromoo keessaa qabnu jiru. Kana qabsoo Oromoo keessatti hirmaachuudhis Oromoo yennee iyyuu boonneetu Oromummaanuu bare namatti hirkatu barnu namatti hirkatu barbaadu tokko bar kuulloolee nuti ofitti galchee maala nuti akkamitti galee ka'eedhaatti isa jalatti akkas jechaan turreeti kabiraa siifan qirroo bara 2016 kaasee deemaa ture sana. Hundi keessaniin taajjabdan warra laattanii lafa jirtan xiqqaatatan illee guddaan keessanii ma beektan. Hiriirri dachee Oromiyaa kana raasee waggaa 3 shimbirroon xish jechuu itti jimma keessa. Shimbirroon kan amma dhufee nuti qabsaa'ee aangoo fudhateettee fujunjulli bakka abbaan ifaatiin beekamne dhuftee aangootti baatee uummata kana dhamaaftu kana dhiisaati. Ijoolleetti bilbilee jarana maal taatan Oromiyaan bilisoomuu deemti booda akka uummatatti gadi baana seenaa bara miliikii nutti deebisuu deemtan kaa'ati lubbuun guyyaa dhalattee duuti gabbaati qoodarraa fudhadha ijoollee bilbilee daddabnee maal nuun jedhan haa ofii biyya alaa teessanii nu ajjeesuu deemtanii lakkii nuti du'uun barbaannu siyaasaatti galuun barbaannu dhuma irratti ijoolleen shaabeetii fi magaalaa lamoo sadii ataatu dhuma irratti sanayyuu jaallataa lammii agalatoomuu sirba tokko baasee gurbaa sanaa waliin sirba wayii baasan xiqqoo ijoolleen guyyaa lama guyyaa sadii wayii gabbaate waggaa sadii deemaa ture keessa. Mee kana qabsoo keessa turree naan jedhi gabbayii dubbadhu. Isuma dheenyaa isa seenaa miti barsa dheengadda waggaa 7 duraan sitti dubbachaa jira beekan. Kana qabsoo keessa turree naan jedhi hanga Oromiyaan Walloo xiqqittiin sun achirraa akkas Walloon zoonii lama gabbaatee akkasitti falmataa turte. Eessa turtamee sana gabbayii natti dubbadhu mi'am. Okay jiru ati isa jalqabaatii fi Oromiyaan jaallataa Oromoodha. Dhuguma deebiin qeerroonis ni deebisan dhugaadha. Maa galtanii lolle. Yeroo sanatti eenyu sii du'ee jennaan ati bilisummaa argatta. Ati akka jaal kaayyoo kanatti hidhattee maa bosona dhattee diina ofirraa handaan. Yeroo sanattis immoo qeerroo warra eegaman hedduu jira. Kan hin sii lakkaa'uu danda'u. Natti tola beektaa odoo karaa biraa dhaloonni zoonii biraasitti dubbate walitti nutti gandaan nu qoodanii maaloodhaa jedhanii dubbiin kun yaa'ii kaasaa inni malee akka dubbatanii barbaanna walitti beektaa maal jennaani walitti dubbachuuni wal balleessuu odoo hin taane wal qaruudha malee wal balleessuu miti wal xireessuu miti wal jabeeffachuudhaaf jabaadhuuti nama ta'yiidha malee dhaga'amaa jiraa miti. Kanaaf agartee bakka ani waa tokko si gaafa daarra dirreen jira dhiiga fi lafee keenyatti nu harca'aa jira beekte obbolaa keenya biraatti dhabaa jira bakka kamitti si gaafachuu barbaadisiite akka qeerroo biraa kara biraa gadi baanee bosona gallee dubartii namaa gudeeduu dinnee gadi baanee miliyoona 2 nama gaafachuu dinnee jette qeerroon gadi bee gudeedaa jiru kun waraana bilisummaa Oromootiin bosona jiru qeerroo kamni abbo har'a kan bosona jiru keessa bakka mitti nama gudeedaa jirra bakka mitti nama miliyoona nama gaafachaa jirrame haadha ijoollee jimmaa kan boochisumu ijoolleen jimmaa nama tokkoon ilma daadamtu ijoollee qaqqaalii kan akka addunyaatti maqaa isaanii dha'uu dandeenyutu nu bira jira beektaa waraana bilisummaa Oromoo keessa ijoollee akka ijaatti ilaallu kan biraa kufan illee jiru miraa wareegaman illee jiru kanarra biyya waraana kanarra hoogganantu jira beektaa. Garuu namni akka keetii kun akkas gadi ba'ee hoggaa waraana bilisummaa Oromoo kan maqaa balleessu gaarii miti beeki obbolaa kee maqaa balleessaa jirta malee alagaa miti wayin amaaraa miti yookiin immoo saba biraatii miti beeki numa sii bada ati nu jibbitus nu xireeffattus inuma bilisa si baasna beektaa akka barbaadetu haa ta'u sin jibbi nu beektaa nuti inuma bilisa si baasuu barbaadna maal jennaani wallaalummaarra kan burqa yaasufta malee beektee naasufneeti akka kiyyaatti akka ilaalcha kiyyaatti akka waraana bilisummaa Oromoo tokkotti wallaalaa keenyatti murteessu beeki wallaalummaatu isa garboomsee malee silaa odoo beeke qaata bilisooma garuu rabbi jedhi mee bakkuma itti nama gudeennu kana mee akka Abiyyi fa'aa dubbatanitti dubbatati ati bilchiginnaadha moo jecha kana akka isirraa ba'e ati miseensa Abiyyi yoo taate miseensa Abiyyi ta'e nutti haasa'e ta'u ol faana haasa'a bakka Abbaa Jifaar kanatti immoo bakka waa'ee Abbaa Jifaar seenaa Abbaa Jifaar kana fa'aa goota gisee sanii jettu kanatti yoon kaasee sitti dubbadde waan si boochisu jira beektaa ilmaan nu biraa kuftetu na fuuldura jira malee waan baay'een dubbadha goobanii raachee tuulama isa kana uummata keenya mursiise
abdii isaa maal akka hojjete hin beekna. Jaagabaa keelloo moo maal jedhamu kunillee waa hin hojjete hin beekna beektaa. Seenaa jira sanaa gadi baasne waan fofokkataa jira abbaa Jifaar dabalatee namni abbaan Jifaar seenaa akka qabanis hin beekna seenaa isaanii fokkataa akka bira jirus beeka akkuma namni gomana daachee kana. Kana dhiistanii silaa maaltu qabaa ishii mudoo keenya kan kalee kana mudooni macca mudoo tuulamaa mudoo siikoo mandoo ta'ee kan waloo keenya taanee furanneeti maal gochuu qabna arra maal keessa jirra jennee yoo dubbachuu qabnu nuti maal gooneeti akka warra eenyuutti biyya gudee dudinne maali gochuu dinne kun sirraan eegama bo'aati dhaloota aaraadha dhaloota qaroome beektaa dhaloota qubee jiran ishiin akkasin jedhini mana kana keessa ta'anii ukkatu waan akkasitti wal rabsineetu siifan deebisa jaalkaayyoo. Yoo akkasitti jedhamu dhiifama ilmaan ayyaa tanuma qofa naa deebisi waan bakka gudeeddaa fi bakka itti saamnu kana qofa si gaafadhaani waan baay'ee dubbachuun barbaadu ijoollee jimmaa kana ijoollee akka kanniisa kanniin agartee yoo balali'u hin agartu kanniisa sanitti kan laallu nu biraa kubee kanaaf jecha kana waa tokko sitti hima adda bilisummaa Oromoo ni jaallanna abbootii keenya jaallataa ture garuu isin fedhii hawaasaatiif baatanii quuqama Oromootis hin dhukkubsa erga ta'e Oromoon bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa wal ta'ee lakki nuti itti gammanneerraa mootummaa kana nuu galaa jennaan ummata faana xiiqii wal qabdanii ummata boochisaa jirtu kun dhugaa lafa jiru. Addi bilisummaa Oromoo kan duraatiif kan ammaa dhibbaa dhibbatti wal adda. Eega hawaasni lakki nuti hin barbaannu dararaa hin dandeenyu nuu galaa isiniin jedhee ka hawaasaan bulaatii gala wanni achi jirtanuuf mootummaa fi uummataan xiiqii wal qabdanii dhattanii ta'e anamma poolosii deebisee ragaa meeqa sii fiduu nan danda'a miidiyaa irrattis ta'u karaa keessaatiin zim jedhee lafaa kaaseen dubbaddoon sii galee. Ayyee. Nama ijoollee kushiinaa arabaa dhixxee birrii 200 buufti ammallee ji'a 2 hin geenye amman sii fiduu danda'a wobootu awwalchiise abaa'oon. Maal goote kaffalchiisi? Silaa biyya alaa jirti isheen hoyyuu. Abbaatii qabanii hidhanii yoo birrii 200 hin galchitu ta'e ni ajjeefamta. Intalli as Suudi Arabiyaa jirti wallahi keessaan guruupii godhee waliin isin haasofsiisuu danda'a. Ijoollee woboo marrootti dawwaltee jennaan ijoollee jaalsanyii jalaa afanii. Amma ta'an koo forfaaliin koo kun ragaadha nama yeroo hedduudhaaf biyyi mormaa ture an ilaalcha keessan gadi fageenyaan viidiyoo kana jala seen ilaali woboo faanallee nama dubbataa turedha gadi fageenyaan hin beeka waa'ee adda bilisummaa Oromoo garuu adda bilisummaa Oromoo inni duraan dhugaadhaan quuqamuu fi inni amma waan garaa barbaadu waladda ta'e hawaasa miidhuu malee haga habiyyii hawaasa tajaajilaa jirtan isin habiyyiin amma hawaasa miidha jedhamaami haga habiyyiin ummata Itoophiyaa kana tajaajilaa jiru isin naannatti keessa sochootan sana ummata kanaaf gaarii yaadaan jirtan gaarii godhaan jirtan isa kana liqimsii fudhadhu waan dhugaati waan hawaasni bahee isin himatu akkatti isin himatu simmoon qabu yoonni guyyaa isin himate halkan naxxanii gaffuutu shamara akkana gootu haadha warraasa akkana gootu sangaasaa fuutanii deemtu aboosii jecha bosona jirraa akkamitti shiroo nyaannatu horiin bakkee jiru jettanii oolaa fuutanii qaltu kun waan ragaa qabu waan keessaa miidiyaa irratti si dhiyeessuu danda'u. Haya laal achitti naa qabi waa tokko sii deebisa jalaan maa dhiiroo naa dhiisa rabbi jedhaara naa dhiisa dhiifama guddaa sin gaafadha mana kana guutu ilaa agartee obboleessa kiyya dhugaa jirtu sitti ma haqa nama rifeensa dheereffatee deemutu jira hin jiru siin hin jedhu ani waraana bilisummaa Oromoo keessaa badanii kan sanyiin bobbaase jira kana iluu goffaa bobbaase kunoo arraan tana magaalaa godina Shawaa Lixaadhaan Hamboo keessa aanaa Hamboo godina Shawaa Lixaa keessa taa'ee aanaa Hamboo Waddeessa bakka jedhamtu ganda isaan keessa socho'an hunda sitti ilaali ayiluu goffaa kun bobbaase ilaa dhiiroo bari nuti uummata Oromoo bari akkamitti uummata Oromoo akkas goonaa bari namni gaafa manaa bahu kaayyoo san xamanee manaa bahe uummata kana dararuudhaan manaa hin baane uummata Oromoo. Niitoorkiin si qabeera. Taaptaappii godha taaptaappii. Khalid. Irraa dubbatu tokko. Sillachiin irra ture. Khalid. Uzeef. Gabee. Gaddan. Anis xiqqoo si waliin jechuu barbaade malee beektaa? Dhaggeeffadhu al tokko. Xiqqoo ijaarkaa yoo carraa isaa dubbatu inni isin irra tureera. Kana nama biraati. Wanni barbaade maa jechuudha seeti qaamni hidhatee jiru haa dubbatu
qaamni biyya jiru haa dubbatu. Qaamni ruuzii quuftan hin dubbatinaa waa'ee biyyaa, waa'ee quuqama biyyaa. Kottaa keessa dhaabbadhaa ilaalaa akka uummanni ganda keessatti jiru. Akka inni itti jiraataa jiru kottaa ilaalaa mebira gaati. Warri ala taa'ee zimmi jedhee afaaniin gadi yaa'u baay'ee waan tokko haasaan isaallee haasaa fudhatama qabu yookaan haasaa biyya fayyadu haasaa saba fayyadu jedheen fudhadhu. Tasumatti gannaa liqifamu. Sababni isaa warri biyya keessa jiru akkatti jirutti jira hirriba gaarii illee argatee bulaan jiru. Isin garuu raftanii bulaafata jettanii jiraata akka baadanii jiraata maa gadi ba'uu diddee eessatti gabbaa? Hudduu keessa dhiitama oo gabba'e. Mee isin immoo kottaa haasaame itti haasaa kottaatti dubbadha akka warra hidhatee kanatti biyya faana dubbadha. Warri hidhate kunis immoo wal makeetu jira. Isin wal baasaa isin immoo kan hidhatee jiru jira kan fakkaatee jiru jira warra sana wal beeytu taanaa wal baasaa jaalkaayyoof kun immoo kan hin deebisaa jiru. Warra hidhatee jiru kan erga beeytanii keessaa baasaa of keessaa baasaa ka. Warra akka keessanitti qulqullinaan hojjechuu dide. Fakkeessee warra hojjetu. Kana yoo dhugaatti immoo biyyaaf yaaddan dhuguma biyya galanii dhufanii taa'anii wajjiniin biyya faana waan inni ta'e ta'uudha malee irraa fagaatanii taa'anii ati maa ka'uu diddee ati maa rafuu diddee ati maa deemuu diddee jechuun gaaffii fudhatama qabu miti akka kootti dhiifama yoo wallaalumaa ta'es dogoggoroo ta'es dhiifama. Kan isin jechuu barbaada jedhaa hojii hojjechaa jira si haasaasin. Lakki waan tokkollee waan jarri godhaa jiran agartee dubbate barate. Inni dubbati isin hin jedhu bare maal jennaani uummanni Oromoo akka ukkamu barbaadu beekan. Maal lubbuun tiyya mindaa mootii kanan kaffalaanii jiru. Uummata Oromoo kana lubbuu tokko akka inni ukkamu fi mooti. Akka inni afaan isaa dubbatee too mirga isaa falmatuuf malee hin godhamu sin ukkaamsu mirga kee gaafachuu dandeessa dubbachuu dandeessa. Mirga guutuu qabda maal waan ajaa'ibaa nuti diktaatarii mootii Oromiyaa bilisoomsuu. Farajiin wal morma. Kanaaf agartee dhugaa rabbiitiif sitti ma namni kun laal dhugaa rabbiis waan jarri kun hojjetan ol isinitti hime dhiiroo har'a ijoollee san gaddachaasaniiti boru jimmatti dhaqaniiti biyya saamsan waraana bilisummaa Oromoo kana godhee isiniif dhugaadha leenjariin utuu uffannu san qamaacaanii isa irra hin jijjiiranne isa uffatanii deemu. Rifeensa sana hin jiranne ofirraa rifeensa uffatanii jiran warri sun rifeensanii socho'aa jiranii. Maaliif hin jenne sitti murteessu beektaa nama waraana bilisummaa Oromoo keessaa galee mootummaan itti fayyadamaa jira beekte gaddachaasee uummatuma keessaa dhalatanitti silaa achirraa cinne asii yoo kana dinne oo dirqamni nuti qabnu jiraachuu hin dandeenyu waan ta'eef hanga jirrutti hanga qabnutti hin hojjenna kan hojjenne jedhaniituma socho'aa jiran. Maal jennaa waraana mootummaa wajjin dhufanii nutti dhokaasan sitti maal Amboo keessatti gindibarat kana jalatti birgeedii gurra kella taayitu fixee warra sana hin qabate nama 25 qabate guyyaa tokko jette ilaali. Haqa jirtu sitti abbootii cibraa faatu garagalee dhufee nutti dhokaasa dhufee jechuudha. Karaa kanaan dhumnaan nu dadhaban rabbiin haqa Oromoo tana qabannee deemuu baanne asin geenyu dhugaa qabaadhu hubadhaa ijoollee. Waan diinni godhaa jiru hubadhaa sirriitti maanaayyaa. Agartanii ani jimmas balaalfachuu showaa dhaayisuu gandaan qooduu hin godhu si yaadus. Waggaa torbaa gudee duutuyyuu kana qayyuu si fichisiisaa. Mandela callama jedhu. Qol tokko carraan kee miti. Dhiirri waliin haasawati jennoota ilmoo durbaati keessan galini. Kuni amma waa'ee jiraachuu dhabuu dubbataa jiranni waa'ee nageenyaa. Gaafa waan tokko dubbatu akkaataa yaadaan wal mormaa arraba keessan jiru maayikii qaban. Lakki kun ikkoo kan arrabaa miti bahe amma jarri marroo godhaa jiran sana achi keessaa duugee rifeensa isaa qalamii gurra gadi batee harkaa harkatti gudeeduu jarri. Badhaadhinaaf adda bilisummaa Oromoo yaadaan wal mormaa jira maayikii qabadhate. Amma kaalideen badhaadhina amma na dhaggeeffadha qawwee na dhaggeeffadha mee xiqqishuu naa obsa xumuruu ilmaan ayya ila agartanii waan kana nama huyigii akkatti qaancaa cuubee tokko qalama gurraacha cuubee kirooshiidhaan naani bari miiseejii keessa nu barreessanii gaafa isaan bobba'an dirasii kan nu biraan ga'u jiran nuti diinni keenya wallaalaa keenyatu diinuma malee diina itti fakkaanne maleedha diina keessa nama qabnadha akkuma isaan ijaaratan kan ijaarannee qabna nama isaan keessa odeessa qulqulluu haqaa jirtu isinitti himna wiigii isaanii wajjin si'ame qabna viidiyoo isaanii gadi baasuu dandeenya bari nuti waan hundaayyuu Oromoo kana buseessuudhaaf gadi hin baane beekte malee hiccitii busaa Oromoo dhofannee callisna beekta keenyumatu bitamaa keenyatu garagalee maqaan nu xireessuudhaaf olii gadhamaa malee namni waan saba kanaa kana godhu waraanni bilisummaa Oromoo kana godhu hin jiru beekta hin godhanis maal jenna seera dhaabaa hanga fannifamuuti jira beekta siin fanniste adda bilisummaa Oromoo qoosaa siin beektu beekta abbo mataa sirraa adda garsiisaastee kanaaf quba qabaadha kana malee waraanni bilisummaa Oromoo isaamu. Isaamuun loon nama sun oofnus diina kana bobbee hojjetaa jira.
Jaarkaan ta'e. carraadhaan wal dhaggeeffanna. Wal dhaggeeffanna Xumuree jira carraadhaan. no? Jalkaayyoo miseensa abaawoti. Miseensa baawutinni. Waraana bilisummaa Oromoo tokko. Waraanni bilisummaa Oromoo isa kam? Isa kam beekta? Waraana bilisummaa Oromoo isa kam? Isa kam beekta obboleessoo? Ganaa hin jiru. Maal jette?